Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo hordoftoota keenya saafaa kan sadaasa 8/2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Otoo oduu isinitti himuun kan isin waliin turu wana bunnaa wabeekoti. Waraanni PP aanaa Qondaalaa maaddeeffatee jiru dhukaasaa walirratti bananiin miseensota 5 walirraa ajjeesuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaaliraan Gameessaa. Miseensonni waraana Bilxiqinnaa haamilee dhabuu fi abdii kutannaarraa ka'uun sirnicha gananii keessaa miliqaa qawwee harkaa qabanii rukutanii of ajjeesaa akkasumas sabaa wal qooduun dhukaasa walitti bananii lubbuu walirraa balleessaa kan jiran ta'uun ni beekama. Haaluma kanaanis lixa Oromiyaa aanaa Qondaalaa magaalaa Qondaalaa maaddeeffatanii kan jiran loltoonni maafiyaa PP Sadaasa 2023 mooraa isaanii kan bakka bashannana dargaggootaa jedhamu keessaa sabaa wal qooduun dhukaasa miseensonni ilmaan Oromoo fi Amaaraa walirratti bananiin lubbuun nama 5 battalatti darbuu fi miidhaa guddaan qaqqabu maddeen keenya aanichaa dubbatan. Walgaarreeffannaa fi jibbi miseensota waraana sirnichaa kan sabaan Amaaraa ta'anii fi ilmaan Oromoo gidduu jiru akkuma waliigalaatti jabaataa ta'uu kan himan maddeen lola gidduu isaanii jiru kanaanis yeroo irraa gara yerootti wal ajjeesuun dhiibbaa garaagaraas walirraan gahaa jiraachuu himu. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo keessatti hidhaan ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru jabaachuu jiraataan tokko dubbate. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Baha Oromiyaa godinoota Harargee lamaan keessatti hidhaan ilmaan Oromoo irratti bilxiginnaan gaggeeffamaa jiru haalaan jabaatee itti fufuun lixa Harargee aanaa Mi'eessoo irraa namoota nagaa ammaan dura qabamanii hidhamanii turan keessaa namootni 23 jechuunis dhiirri 21 fi dubartootni 2 fuudhamuun gara mooraa leenjii Xollaayitti kan geeffaman ta'uu jiraataan aanichaa tokko dubbate. Akka jiraataan kun dabaluun himetti torban darbe aanaa Mi'eessoo Raddaa Burraas Tuqaa ganda Jilboo irraa namoota Abdii Ammee, Abbaa Huseen yookaan Adam Umar jedhaman balleessaa isaanii tokko malee qabanii hidhuun hiraarsaa jiraachuun beekame. Dabalataanis aanaa Mi'eessoo Raddaalee hedduu keessatti waldaa wal gargaarsaa uummatni Oromoo dhimma itti ba'aa ture buusaa gonofaa fi gatii inshuraansii maqaa jedhuun uummata rakkoo siyaasa sirnichaa hanqina roobaa fi qaala'insa jireenyaatiin dararamaa jiru harkaa humnaan qarshii 2,000 fuudhaa jiraachuu maddeen aanichaa himan. Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii keessatti hidhattoonni garee maafiyaa PP qabeenya hawaasaa saamuu fi gubuun ibiddaan barbadeessan. Jaalboora addunyaa waan qindeeffate qaba. Humnootni badii uummata Oromoo lafa irraa duguuguuf karoorfatanii hojjechaa jiran Oromiyaa bakkeewwan hedduutti gochoota uummata jiruu gadadootii fi jiruu baqaaf saaxilan hojjechaa jiru. Haaluma kanaan lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii gandoota akka Qoree Ginnoo fi Huqqoo Ginnoo jedhamu keessatti gaafa Sadaasa 5/2023 gochootni jibbisiisoon qabeenya namootaa irratti raawwatamuu jiraattotni dubbatu. Haaluma kanaan ganda Qoree Ginnoo keessatti Bayeessaa Kumsaa jalaa horii gaanfaa 12, hoolaa 19, meeshaa mana guutuu midhaan kuntaala 10, meeshaa afoosha Gabreelii guutuusaa kan qarshii 50,000tti tilmaamamu jalaa kan saaman yoo ta'u, Tolosaa Magarsaa jalaa ammoo meeshaa mana guutuu fi midhaan kuntaala 9 jalaa saamuun, Tarruu Irkoo jalaas ammoo meeshaa mana guutuu fi mana isaa diiganii balleessan jedhu. Ganda Huqqoo Ginnoo keessattis gochumti wal fakkaataan kan raawwatame yoo ta'u, Tolosaa Dhufeeraa jalaa mana isaa meeshaa mana guutuu waliin gubuun, Girmaa Gadaa jalaas mana isaa kan caccabsanii fi Taaddasaa Soorii jalaas mana isaa caccabsan jechuun dubbatu. Guyyuma sana ganda Huqqoo Birbirsaa jedhamu keessatti manneen qonnaan bultootaa hedduu gubanii kan barbadeessan yoo ta'u, reebichis namoota nagaa irratti raawwatamuu himu. Waraanni faashistii PP godina Qellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti dargaggoota 2 ajjeesuun himame. Jaalimoon Afaayisaa dabalata qaba. Rakkoon siyaasaa walxaxaa impaara Itiyoophiyaa keessatti dhalatee jiru lubbuu wal adeemtota danuu galaafachaa kan jiru yoo ta'u, waraanni lammiilee nagaa ajjeesuun gootummaa itti fakkaatu yeroo ammaa akka guutuu Oromiyaatti dhiiga namoota qulqulluu guyyuu dhangalaasaa jiru cimsuun gochaa isaa daraan ammeessee jira. Haaluma kanaanis guyyaa dheengaddaa jechuunis Sadaasa 6/2023 waraanni faashistii PP godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Eeshoo jedhamu keessatti dargaggoota 2 kan maqaan isaanii Lataa fi Ashannaafi jedhaman rasaasa itti roobsuun akka ajjeesantu dubbatama. Waraanni namoota nagaa ajjeesan kunneen magaalaa Dambidolloo irraa gara ganda Eeshootti sochii taasisuun akka ajjeesan kan himan jiraattonni
dargaggoo Lataa jedhamu dhalataa aanaa Sayyoo ganda Eeshoo kan ta'ee fi Ashannaafiin ammoo ganda Weeshirraa gara ganda sanaa akka deemetu himama. Akka jiraattonni ona Sayyoo himanitti waraanni maafiyaa PP dhiibbaa guddaa naannoo deeman maratti gochaa kan jiranii fi qabeenya hawaasaa saamuu namoota jumlaan hidhuunis akka hammaatee jiru dabaluun ibsu. Oduu biyya alaatti yeroo dabarru Raashiyaa fi Maayinaamaar shaakala humna galaanaa jalqabaa eegaluu Aljeziiraan gabaase. Jaaldaandii Lemoo dabalata qaba. Akka dhaabbanni oduu Aljeziiraa kaleessa gabaasetti hoogganaan fonqolcha mootummaa Meenmaar Jeneraal Olaanaa Miinhaang Heelaang hoogganaa humna galaana Raashiyaa waliin kan wal argan yoo ta'u biyyoonni lamaan kan wal arganis bakka shaakala humna galaanaa waliin yeroo jalqabaaf qarqara galaana Meenmaar Andaamaanitti geggeessuuf qophaa'aa jiranitti. Dhaabbanni oduu mootummaan geggeeffamu Global New Light of Myanmar gabaasa fuula duraa irratti Miinhaang Heelaang eegduu kabaja dooniiwwan Raashiyaa doonii Moskoo Paasifik irraa dhufan nagaa gaafachuun kabajaan simatan. Barruun kun akka jedhutti Miinhaang Heelaang sana booda doonii farra galaana jalaa balleessuu Admiral Tribuus jedhamtutti fudhatamuun hoogganaan humna galaana Raashiyaa Admiral Nikolaa Evimenov dandeettii fi sirna meeshaa waraanaa doonii kanaa ibseera. Helikopteroota farra galaana jalaa irrattis ibsi kennameefii ture jechuun gabaasichi dabalee ibse. Meenmaarii fi Raashiyaan erga fonqolcha mootummaa gurraandhala bara 2021 mudateen booda walitti dhiyaachaa kan jiran yoo ta'u kunis rakkoo okkora kana kaasuun lammiilee nagaa gara 4,200 ajjeese 100 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa akka deeman dirqisiiseera. Erga gurraandhala bara 2022 Yukureen irratti weerara guutuu eegaltee waltajjii addunyaarraa adda baatee kan argamte Moskoon waraana Meenmaarii fi meeshaa waraanaa fi meeshaalee dhiyeessituu guddaa taatee jirti. Shaakala nageenya galaanaa Meenmaarii fi Raashiyaa Maarumeeks jalqabaa kun doonii fi xiyyaarota kan hirmaachisu yoo ta'u galaana Meek irraa gara dhiyaatti galaana maayilii 85 yookaan kiiloomeetirii 157 fagaatu keessatti sadaasa 7 hanga 9tti geggeeffama. Shaakalli kun balaa qilleensaa, bishaan gubbaa fi bishaan jalaa ittisuu fi tarkaanfiiwwan nageenya galaanaa irratti kan xiyyeeffate ta'a jechuun miidiyaaleen mootummaa Myanmar gabaasan. Dhaabbanni oduu mootummaa Raashiyaa taas akka jedhetti dooniiwwan hirmaatan kun doonii farra galaana jalaa kan biraa Admiral Pentelov jedhamtus kan dabalatudha. Mana maree bulchiinsa mootummaa waraanaa kan hoogganan Miinhaang Heelaang erga fonqolcha mootummaa raawwataniin booda gara Moskoo fi Vilaadivostok kan imalan yoo ta'u fulbaana bara 2022 pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin mari'atanii jiru. Qondaaltonni Raashiyaa guyyaa humna waraanaa Myanmar waggaa waggaan ji'a bitootessaa keessa geggeeffamu irrattis keessummoota kabajamoo ta'aniiru jechuun Aljeziiraan gabaasee jira. Haa ta'u malee Myanmar keessatti erga fonqolchi geggeeffamee abbaan irree bulchiinsa waraanaa aangootti dhufee dargaggoonni biyyattii riphee loltootatti dabalamuun dimokiraasiif falman qabsoo hidhannoo irra jiraachuun ni beekama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.